Adabbii tokkoffaa shaaworii adabbii lammaffaa adabbii lammaffaa lafarra gangalatta. I am sorry. Ati doktorii kenna waggaa 27 nu baratte anatu sarkata akkasee mana kee dhufe dhiifamaa jetta gangalataa lafarra. Eshi. Adabbii tokkoffaa Sadii baay'ate jira. bishaan qabbanaa yaa fidi haayilaandii guutuu dhugu osoo fi dhugi fiti. Kai lafa kolfiti. Fira adabbii Doktora obsa. sadaan adabbii tokkoffaa. Please firan qabdu naan jedhe doktorri. Fira ki. Wallahi. Tisirri tokko na rakkise wallahi. Ana namaa miti tisirri illee na jaalata. Namaa mi jechuun tisisi. Guys, hundi keessa taab screen. Haala biroo adabbii tokkoffaa shaaworii gala. Adabbii tokkoffaa shaaworii galta. You are miskin. Wallahi. Kai lafa. Yoo si moo yoo asni. Maal namoota bira qabdaa namoota miskiina. Taaptaap godhaa jiran. Waan inni naan jedhe argitanii. Taaptaapi maalum moona. Dhagayaa jiran. Masmaachiin xixno. Abdiin kun nu Hamshir hini moona. Umbusha. Garuu ati yoomuma rabbiin sirraa guuta walla umbusha. Reddit share godhadhu xiyyaa jirti. Ijoolleenti. Trippilidha. Tapha kana hamoo yadhu bakka. Yoo garaa isin nyaatteen adabu. Guys, winii shanan kana irraa balleessaa seenaa galmeessa. Wiini shaniiti atana fudhatuuf deemaa biraas. Guys. Nama eenyu naa kenna ree diidama naa kenna seenaan dala hidhanii. Hangisee ijoollee faamilii wajjin tapha dukana warra namoosisu seenaa qaba na biratti. Every time tasa arginaan. Adabbii fi of qopheessi doktor. Sabni naa bantee galatoome. Sabni naa bantee galatoome. Obati boodaan maama tirippilii kanatti waan guddaa isin Sadiin baay'ate sin. Firan qabduu naan jedhee natti dhaadate osoo nammoo hin dura adabbii naaf qopheesse dhugaa. Sadiin haalu citte sadiin. Dafika. Ara sadiini. Sadiin namni keessa qabda. Miskiina wallahi ijoolleen kiyya xabbashaniiru bakka. Na saalfachiiftanii jirtu. Adabbii fudhu kai Simoonanu. Ommo sinaa na wuce nashin wusha maali na ɗauna kana afaan baddo ziyatti wasak maal gootaa miila doktora laaltati shanaafattuu qudura ommo sinaa dhufe hin jettisa baktii jaartaa rafiftee asii adeemtee miila dhiiraa laaltu wasak na aldiinik. Jaartiin nama maal gootii miila doktora laaltu. Galatooma wallahi. Maal gootaa laaltame ommo sinaan. Wasak osoo jaarsi keessatti argee amma jiraatisa borwaana keessatti jira Jira qabaachuu biyya laargiteere ilee mootenki wallahi. Kanaafaan jaartiin namaa warri jaartii qabdan nan hordofina yoo na hordoftan koomentii naan barreessina an dhalaa singiliin qofti naa hordoftu hin barbaadu. Jaarsa qabata taanaan koomentiin barreessin. Diklish. Makiinaa diimtuu. Nama 960 jaarratti waadaa galte beeki. Wallahi walitti nama 2,000. Ayye. Maal? Taa'ina namaa nuti lakkooti. Akka waan nama jimtu naa kenna leenca. Hilis. akka waan doktora caalaa hordoftoota baay'ee qabdu nama 300 nama 500 jira obboleetti. Abiyyi Johaar marra yoo taate malee Oromoo keessa namni kiyya hordoftoota qabu hin jiru. Doktora kaan waggaa Leenca irraa naa fuudhaa hadara. Leenca kennu hin jiru. Qabi kaagee maa qabu dideen sodaatte. Laala qabe. Saariko, how are you? Firan qabdu bar.
taapii qora. Bannaata nama dhibba saddeetitu nama kuma dhibba afur caala qubni keessan fayyaan qabu inaani waan ijaaranne dhiisaa qaamara kiyyan beeytan. Nama kuma dhibba shan ta'e namni dhibbi saddeetii taaptaafii dhibba shan yoo galchisan hin dabbaru. Moraalii keessan ifu gaarii miti al jirtanii yoo na jibbata isii bira dhaqaa taaptaa amma namni dhibba saddeetii kumaaf dhibba lama jirta homaan jettu alhamdulillah jedhe taaptaabii waan taaptaabii hin qabda waan leencaa miskiina ijoollee bira jira hundi isiisu akkuma ka'etti. Leenca miti makiinaa diimtuu argatteesi. Bilis harkanaa fuudhaa leenca. Amma irraa bahee naa kenna dhuguma asli yoo makiinaa diimtuu naa kenna. Aishaa hin soodamee makiinaa diimtuu kennee hin kennaafi. Naa kenna warri qabdan leenca irraa naa fuudhaa. Taayishaafaa tu leenca irraa fuudhaa makiinaa diimtuu si kenne. Miskiin yaa taayishaa. Miskiin uummata miira keessan galchini. Isin lachuu kaaroo qabdanii jedha aboo tokko qinxirii yaa'ii wayii astagfirullah. Ante jaartii obboleessaa wajjin jirra komentiin barreessee maqaa kee waamuu saalfadhaa. Namni qabdan hin jirtani naan kennitani aslirraa leenca fudhachuu barbaada har'a bakka naa kenna. Hin jiru. Argattee? Hin argattee bada? Maal argadda? Hin ta'u kaayidaa kariqichoo hin ta'u. Maaliif wanta akkasiin jedhamu hin jiru. Kariqichoo hin ta'u riqichoo talaata kiyya hin ta'u kariqichoo. Nama biraa. La hin jedhamu akkas. Kariqichoo hin ta'u kariqichoo jedha. Kabiraa kariqichoo hin ta'u. Hin ta'u kariqichoo. Maal goona? Hin ta'u riqichoo kariqichoo hin ta'u. Hara dhiisaa namni tokko